بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوت جالتمتوت هردفتوت موميت وبي أكم نجا فيا كيساني أشمار كافون جرتو بقى زراتني بقى ربين سبحانه وتعالى جراتي سي ساعتي كنا نسينجيتني جتا بقى جراتني هرجيساني بقى جرتنو تنجيني كوتي نجيني ربي تي في الرحمن ربي بقى سنجرتنو تيسين حاجة ونسين جتا إيجان حتى ويا حرة mana moomeetu biti affeerameetan hin jira na kabajjee na jaallatteen na affeeruu keetiif hedduu tokko naa galatoomsiin jedha obboleettii kiyya kabajamtuu qaaliif gaarii nama inshaallah gaafii na gaafattee jirti gaafii sana walii wajjiniin deebisna inshaallah turtii yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo bareedaa akka ergaa qabu akkasuma anaan illee wal bartanuu dalaynan isiniin jedha ani obsinaan tuubiidha. Jajjabaadhaan isin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalii jajjaboota isin hundi keessaniyyuu kana caala jabaadhaan isin jedha amantaa keessan harka mirgaatiin qabadhaati sabummaa keessan oromummaa keessan eenyummaa keessan aadaa keessan duudhaa keessan immoo jajjabaadhaan isin jedha ol qabannee tokkummaa ijaarree tokkummaadhaan isin jedha inshaallah nagaa godhuun haa gammachiisu nagaa kana rabbiin yeroo gabaabaa keessatti nagaa godhee nu gammachiisee biyya keenyatti immoo tokko tokkoon keenyaan milkoofnee waan baanuuf na ijaatan muraada keenya rabbiin kennaan kan galuu rabbiin nu haa taasisu kan rakkoon isinitti jirtu rabbii rakkina keessaa isin afuruu kan dhukkubsatee rabbii haa fayyisu kan cinqiin itti jirtu rabbiin guyyuma har'aarraa cinqeerraa kaasu isiniin jecha gara gaafii keenyaatitti irra jechuudha. Egaan gaafiin gaafatame obsinaan eenyudha ni dura obsinaan nama tokko nama qallaaliitti yaani gabaabumatti nama wal baratee nama wajjin jiraachuu danda'udha. Ishee bakki dhaloota keetii eessa? Bakki dhaloota kootii godina Jimmaa aanaa gummaa keessa Gembee magaalaa Gembee baadiyyaa ganda balfoo konchee jedhamtutti dhaladhee yaani qorra minaamni giddu galeessa kan taate kan akka malee namatti toltu jechuudha. Sitti dhaladhee kan inni itti guddadhe immoo magaalaa Aggaarooti jechuudha. Bakka garaagaraa itti guddanne jechuudha. Hammadhaanuma deemaa jirra ammallee hin teenye akkasisiniin jedha. Inni lammata mana barnootaa barattee barumsa barattee jirtaa yoo barattee hammam barattee kutaa meeqa barattee jechuusiiti kutaanan baradheetiin hin jira kan hin baradhees immoo haga 10 wayii baradheetiin hin jira jechuudha. Inni lammataa ni sadaffaa quraana qaraatee jirtaa yoo qaraatee hagam qaraatee eeyyeen qareetiin hin jira hagan qaree immoo inshaallah yeroo biraatii walitti deebinan isiniin jedha. Quraana kana keessatti bakki akka malee si rakkisaa ture yookiin sitti jabaatee bakka kamii yookaan suuraa kamii suuraan natti jabaatee akka malee baay'ee natti ulfaate suuraa Saadii jechuudha juuza 7 keessa achinatti jabaateen isiniin jedha. Quraana kana keessaa kan akka malee si gammachiisu yookaan bakka akka malee jaallattu yookaan suuraa kamiidha? Suuraan akka malee jaalladhu suuraan akka malee miira keessa na galchu suuruma takka kaan immoo kan hin baay'ee jajjalladhu yaani walirratti jechuudha. Tartiibaan kan hin jaalladhu ni jijjiiru suuraa Yesuuf suuratul Maariyaam akkasuma suuratul Rahmaan suuratul Mulk ni jaalladha. Inni akka malee jaalladhee qalbiin kan koollee bakka baay'ee tokko na intini ta'u miira keessa na galchu suuraa Zumarii achi keessaa immoo ayyaata saalota laata rahmatullahi jedhu inna Allah jami'an maaltu gara yuutuubiitti si fide yookaan maaltu si kakkaase yuutuuba banuudhaaf jette yuutuuba banuudhaaf kan na kakkaase yuutuuba amata 4 dura viidiyoo baay'een ilaala viidiyoo hordofa jechuudha. Miidiyaa keessaa miidiyaan akka malee jaalladhu
yuutuubiidha jechuudha. Yuutuubii kana baay'ee jaalladha. Osoo akkana jedhu inshaallah guyyaa tokko nin banadha osuma jedhuun ture. Guyyaa isaa geenyaanis nin banadha jechuudha. Kan gara akkan banadhee gara kanammoo dhufee isinitti makamee hiriyoota qaqqaalii gaggaarii kana wal barammoo kan na godhe Eelwaatu fi obboleettii kiyya kabajamtuu qaalii gaarii my sister I love you. Isiitu gara kana naaf fide jechuudha. Nama akkaan jaalladhu akkaan kabaju jechuudha. Kanaaf isiirraan dhufe jechuudha. YouTube kana keessatti miidhaan isaa maal argite yookaan immoo bu'aan isaa maal argiteedha. Bu'aa isaa inni guddaan isinii wal barachuun kan kanaaf bu'aa guddaadha jechuudha. Obboleeyyan gaggaarii meeqaa wal baradhee nama gaggaarii nama amantaa isaa jabeeffatu nama akka malee bakka jira miti. Nama akkasiitii wal baruu kooti baay'ee gammadaa. Baay'ee isaa bismillahirrahmanirrahiim. Maal jedheen isinii ibsa bu'aa wallaahi billaahi bu'aan obboleettii akiraa obboleessa akiraa argachuu caala nama gammachiisu hin jiru. Yoo dhugumatti obbolummaa kana fudhatte yoo dhugumatti obbolummaan akiraa kan sitti dhaga'amu taate yoo dhugumatti obbolummaa kana gizee jaallattu onnee keerraa kan jaallattu taate yoo miidhamni isaa si dhukkube yoo dhukkubni isaa si dhukkube yoo gammachuun isaa si gammachiise kana islaamummaa qofittiidhaan jechuudha. Dhugaan isinitti hima ijoollee. Yookiin firooma tokko qabaattee yookiin wal beekumsa tokko qabaattee yookiin ganda tokko irraa dhufte miti kun islaamummaa qofittiidhaan kan shahadaan walitti nama hidhe jechuudha. Akka malee kan nama gammachiisee lapheen namaatti rakka'ee jechuudha. Nama akkasii argachuu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Ni jiru ammallee obboleeyyan islaamaa qofa osoo hin taane obboleeyyan kiristaanaallee jechuudha. Akka malee kan nama jaallatanii nama kabajanii bakka jira miti. Jaalalli isaan si agarsiisan hedduu kabajni isaan si agarsiisan jaalala kabajan baradheen siin jedha. Inni guddaan kana jechuudha bu'aanii. Inni miidhaan isaa immoo irra akkuma kana caalu immoo miidhaa sana kanaan obsuu hin danda'a. Miidhaa baay'ee immoo ni qabu. Afaan arraba kana rabbiin waa teessu malee arrabaa walitti deemuu guruppii minaamanii kana akkasuma wallabuu kanatu irra ulfaataadha siyaasaan. Misaaleedhaaf dhala namaati waan ta'eef uma fedhetti amanaa wama fedhe jaallataa akka fedhe yaani waanuma sammuusaa nama fedhii mataa ofii jala deemu fedhii lubbuu nafsiyyaa ofii jala deemu waan rabbiin hin taasisaniiti. Nafsiyyaa ofii jala deemu kan jala rabbiin isaan habaarsu kun walitti nama buusaa jechuudha. Kanaan xiqqoosii qalbiin na cabaa. Bakka yeroo ammallee waa'ee amantaa kanarratti wanni ta'e gizee uumamuu ammallee wanni qalbii na cabsu miidiyaanuma kana baataqalaa jechuudha. YouTube qofa osoo hin taane bakka waa hin taane gizee argu baay'ee qalbiin na cabeetuma hin baruu dhiisee na jechisiisa jechuudha. Yeroo gandummaan leellifamu yeroo bakka natti hin tolu namni namummaa isaatiin kabajamu ana biratti jechuudha. Namni dhala namaati jedhee ol ka'ee deemee nyaatee dhugee akka kootii taraa akkuma kootii qaama guutuu qabaatee yaada waan isa keessa jiru dubbatee taa'ee ka'ee erga jedhee nama jedhamee bakka ana biratti qubna bara qaba jechuudha. Namummaa isaatiin ana biratti kabaja qaba. Kanaaf kun yeroo namni nama addaan baasu saba addaan baasu natti hin tolu. Namni kamuu ana biratti kabaja qaba dhugaan isiniin jedha. Fakkeenyaaf yeroo biraa haa dubbannusa. Kanaaf namni na biratti kabaja qaba waan ta'eef yeroo itti namni wal lolee gandummaa leellisee maal jedhee wal arrabsu kana qalbiin na cabaa jechuudha. Asirratti wanti hin gammachuu hin qabne. Inni biraa immoo gammachuu garan qabu illee isiniif seetaniin jira. Galatoomiidha. Inni biraa immoo kanuma gaa obbolowwan kana argachuu waan guddaadha isiniin jedheetaniin jira. Barnoota isinii himeen jira. Quraana isinii himeetaniin jira. Wal jajjabeessaa wal guddisaa isiniin jedheetaniin jira. Wanta fe'e hin jiru. Gaaffii lama sadii wayii tafe duubatti harkise malee akkam jedhu miilli maalaan isinitti himame irraan toramuun hin dhiisu.
Wayyoo naa ajjeefte bara. Ani siin na gaafatte akkam godheen hima yaa biyya koo. Adaraa keessan na gargaara. Eerumeera. Mina gammataa yoo warra na beektan na gammataa warroonni nan beeknellee namni kun eerumeera moo eerumne abbaa jaarsa qabdi moo qabdu na gammataa sen xiqqoo na gammataa daqiiqaa tokko qofaan isinii kenna qabdi hin qabdu jaarsa Mahammadoon jiraa Mahammadoo eebade Mahammadoo eerumeen ba'ee no eerumeera no eerumuufi no siichan eerumaa no ni kaan hidhame no Chaggarii teegaa maani gaa eeshi daqiiqaa tokkoof gammattaniitu abdiin qaba. Eerumtee taa'oobsichoo ati jaarsa qabdaa naan jettee mucattiin jaarsa qabdaa daa'ima qabdaa ni maalin isiiti fakkaate qal'umaa fi gaafiinsi eerumtee jirtaa jaarsa qabdaa naan jette Mahammadoo naa soqoofi ta'uun oolu. Hin eerumne ammallee hin eerumne nan barbaadda taara. Hin eerumuudhaaf an deema ishii bakka eerumuuf an deema gaafa sargii kootii hundi keessanuu ni dhuftu daa'ima qabdaa jettee daa'ima qabaa sila. Nin qaba ijoollee dhiira lamaa fi durba laman qaba. Shamarran lamaaf dhiira laman qaba. Maqaa jaraa himuun ni barbaachisa. Asabaa duubatti. Amma hin eerumne amma daa'iman qaba maal jechuudhaan sila yaa rabbii kiyyaa. Algabbaanyee mabboo. Durba lamaaf dhiira laman qaba. Imaamu Shaafii. Imaamu Maalikii fi Aishaa Faatimaan qaba. Maariyaam immoo karaarti. Maariyaam karaarra jirti shanaffaadha jechuudha. Dhageessanii Imaamu Shaafii Imaamu Maalikii baay'ee amantaadha lakkuudha jechuudha. Qajeelaan isinitti himaan jiru soorii. Lakkuudha Imaamu Shaafii wajjin. Maariyaamii fi Abuu Haniifaan karaa jiru argitanii ilaa rabbii yoo nama badhaasu akkanatti nama badhaasa argitanii abdiin kutinaa obboleeyyan abadan abdiin kutinaa duubatti hin deebinaa sin kunoo rabba akkanatti nama badhaasu. Akkasini isiniin jedha ammallee heerumne fedhii gara fuulduraati yoo ilmoo argachuu barbaadde yoo hin heerumne nutti himi abbaa manaan qabu isiniin jedheetaniin jira siichan heerumaa inni lammaffataa immoo ilmaan qabdaa itoo hin heerumin ilmaan warra dhaabame sitti asbii minima silaal bannaatish asbeeshoo ilmaan gaafa heerumte immoo ilmaan meeqa argachuu barbaadde subhaanallah waan rabbi naa kenne waan allahaan naa kenne fudhachuun barbaada garuu yoo rabbiin immoo fedhee na jaallatee jedhee du'aa koonaa dhagaye lakkuu argachuun fedhala lakkuu haga diidamaa ta'e haganaa danda'ame alaakku arrixan unqulaalii dhamunaan jechuu jirtu waan akkasii seete munaan jechuu jirtu inni biraa immoo dhumanne
egaa amma gaafii finnee jirra jechuudha. Waa'ee ilmaanillee dubbanne, waa'ee jaarsaa dubbanne, waa'ee maalii dubbanne. Subhaanallah, laa ilaaha illallah. Maaliin baay'ate qayaakee ni jeenaa jeeftee daqiiqaan illee dheerataa jira. Quraana quraanaan qabannee asumarraa yaani waanuma yeroo hunda namni qarabdiim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز العليم. قسم وين اتفقات وهو العزيز الغفور. قسم وين اتفقات إن شاء الله. دقيقة عندي ديرة تجرى سورة قرآن كيسا يعني آيات الكرسي عندما كيسان تبيكا والله ميرا كيسان مخال جدا يا جماعة. سبحان الله. يا ربي حفظ القرآن نقول إني سنين جدا عندي كيسان آيات الكرسي سموتي كابت أنا سنين جدا نما كان دندي دافي متي يون دكون غوري نفسي يا هي شيطان الرأي ربي نوع تسكوك وما هندس الرأي ربي نوع إيجو gaafii deebinaa har'a guyyaa har'aa godhe kana fakkaata jechuudha. Galatooma ulfaadhaa hundi keessaniyyuu thank you so much. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.